كو حسبك وطني لبا حسبك كلمية oduu teenya jalqabaatiin qondaaltonni Ameerikaa irraa dhufan rakkoo nageenyaa Oromiyaa irratti qondaaltota Itoophiyaa waliin mari'atan. Ameerikaan gama biraatiin waraana Itoophiyaa jabeessuu irratti hojjechuufis jedhame. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun paartiin mormituu filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'ate. Kanaanis hiriyyaan Abiyyi Ahmad Musee Bihii Abdii injifatamuun pirezidaantiin haarawni Somaaliilaanditti filatamaniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaan foorumii bulchiinsa intarneetii Afrikaa keessummeessuufi jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun pirezidaantii Ameerikaa haarawa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp humna waraanaa fayyadamuun godaantota waraqaa ragaa hin qabne jumlaan biyyaa ari'uu malaa jedhame. Kanaanis baqattoonni Ameerikaa keessa jiran dhiphachaa jiru. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan keenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin paartiin mormituu filannoo pirezidaantummaa Somaaliilaand mo'ate. Kanaanis hiriyyaan Abiyyi Ahmad Musee Bihii Abdii injifatamaniiru. Filannoo pirezidaantummaa sadaasa 13/2024 Somaaliilaand gaggeessiteen qaadhimamaan paartii mormituu Abdirahmaan Muhammad Abdullaha Irroo injifachuu koomishiniin filannoo Somaaliilaand ibseeti jira. Abdirahmaan Muhammad Abdullaha Irroo qaadhimamaa paartii wadanii yoo ta'an morkataa jabaa ta'uun dhiyaatan. Paartii kulmiyyee bakka bu'uun kan dorgoman pirezidaantiin Somaaliilaand amma aangoorra jira Musee Bihii Abdii injifatamanii gaggeeffamuu isaaniiti. Paartii Justice and Development irraa qaadhimamaa kan turan Feezal Alii Waraabee filannoo kana irratti hin milkoofne. Somaaliilaand waggaa 33 dura ani biyyaa jechuun labsitus biyyis ta'ee dhaabbanni idil addunyaa beekamtii idil addunyaa kenniteef hin jirtu. Ta'us akka biyya of dandeessetti of ilaalti. Maallaqa, waraana, paaspoortii fi kaan hunda guuttattee qabdi. Dhaabbilee siyaasaatii fi dimokiraasii ofiifis ijaarratteetti. Filannoo nagaa qabeessa gaggeessuun karaa nagaatiin aangoo walirraayis dabarsuu irratti argamti. Uummanni Somaaliilaand eenyullee yoo injifate fedhiin isaanii ijoon beekamtii idil addunyaa argachuudha. Ajandaan qaamota siyaasaa Somaaliilaand illeen dimokiraasii fi diinagdee cimsuufaa akka ta'an yeroo duula filannoo isaanii ibsaniiru. Qaamoleen siyaasaatis ta'ee uummanni biyyattii wanti ifa ta'e tokkoo fi eenyullee filatamu kan irratti waliif galan waliigaltee Somaaliilaand Itoophiyaa waliin mallatteessite kan hin mormine ta'uu isaaniiti. Filannoon Somaaliilaand kun silaa bara 2022 taasifamuu qaba ture. Ta'us ammoo yeroos boordiin filannoo Somaaliilaand dhimma maallaqaatii fi teeknikaatiin filannicha dheereessee ture. Aangoon pirezidaantiitii fi miseensota paarlaamaatis waggoota lamaaf dheerate. Kunis ammoo paartiilee waliin muddama uumee ture. Inumaa paartiileen pirezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran Musee Bihiitiin si'achi akka pirezidaantiitti hin ilaallu jedhanis turan. Booda mariin rakkoon jiru furame. Akkaataa heera Somaaliilaandiitiin pirezidaantiin tokko marsaa lamaaf aangoorra turuu danda'a. Pirezidaantii Somaaliilaand haarawa ta'uun kan filataman Abdirahmaan Muhammad Abdullah eenyu.
Morkota Pirezidaantii Musee Bihii Abdii kan ta'an Abdirahmaan Muhammad Abdullaha dorgomaa ijoo turan. Maqaa Masoo Irroo jedhamuunis beekamu. Irroon bara 1955 magaalaa Hargeysa Somaalilaanditti dhalate. Barnoota sadarkaa jalqabaa isaatii fi giddugaleessaa achuma Hargeysa keessatti barate. Itti aansuudhaanis barnoota sadarkaa olaanaatii fi ga'umsa hojii isaa itti fufee barateera. Bara 2011 akka lakkoofsa faranjiitti paartii wadanii kan hundeesse Abdirahmaan Irroo. Paartiin kun siyaasa mormitootaa keessatti bakka guddaa qabaachuu danda'eera. Bara 2021 fi 2022 keessa dorgommii filannoo mootummaa keessatti mormituu cimaa ta'uun dhaloota isaatti dhiibbaa uumuu danda'eera. Jechuun uummanni biyyattii akka isa jaallatan kan ta'e bara 2021 fi 2022 keessa ture. Wayitiin sun wayitii silaa filannoo Somaalilaand itti gaggeeffamuuf yaadamee turedha. Filannichi akkuma jenne rakkoo maallaqaatii fi teeknikaatiin bara 2024tti darbee ture. Abdirahmaan Irroo yeroo duula filannootti dhimmoota haqaa, nageenyaa fi walqixxummaa hawaasummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuuf ummataaf waadaa galeera. Paartiin inni hundeesse wadaniin bara 2017 dorgomee mo'amee ture. Amma garuu filannoo bara kana irra aanu koomishiniin filannoo biyyaalessa Somaalilaand ibseera. Qondaalli kun kanaan dura ministeera dhimma alaa Somaalilaand ta'uunis tajaajilaniiru. Irroon dura ta'aa paartii wadanii qofa osoo hin taane Somaalilaanditti hooggansa garaagaraa keessattis tajaajilaniiru. Morkataa ijoo Musee Bihii Abdii Abdirahmaan Irroo namoota siyaasaa Somaalilaandiin qabaa jettu keessaayitis. Waggoota 11 darbaniif afyaa'ii mana maree biyyattii ta'uun kan tajaajilan Abdirahmaan Irroo bulchiinsi isaanii beekamtii idil addunyaa akka argattu akka hojjetan deddeebi'ii waadaa seenaniiru. Qondaalli kun marii kanaan dura Somaalilaand biyya walabaa ta'uu ishee ilaalchisee mootummaa Somaaliyaa waliin taasise irra deebi'iin ilaaluu barbaadu jechuun mootummaa Somaaliyaa waliin mari'atee Somaalilaand akka biyya taatuuf rakkoo jiru furuuf hojjechuu barbaada. Somaaliyaa waliin ta'anii mari'achuun akka barbaachisuu fi yoo filamanis kana akka godhan ummata Somaalilaandiif waadaa seenanii turan. Kanaanis ummata Somaalilaand biratti fudhatamummaa argataniiru. Amma sagalee caalmaa argachuun pirezidaantiyyuu ta'aniiru. Waa'ee waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin mallatteeffame ilaalchisee amma dura yeroo gaafatamanitti Somaalilaand biyya kamuu waliin waliigaltee waloo raawwachuuf mirga akka qabdu addis istaandaardiitti dubbatanii turan. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessitee fi Somaaliyaa dheekkamsiise akkamiin furu kan jedhu ammatti ifatti beekamuu baatus faayidaa biyyaalessaa yeroo dheeraa karaa qabuun muddamicha furraa jedhanii turan. Filannoo Somaalilaand injifachuu isaanii kana ilaalchisee pirezidaantoonni biyyoota garaagaraa ergaa baga gammaddee ergaafii jiru. Isaan keessaa pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geelle pirezidaantii haaraa Somaalilaand ta'uun kan filataman Abdirahmaan Irrootiin baga gammaddee jedhaniiru. Hiriyaa jabaa Musee Bihii Abdii kan ta'an ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haga oduu tana qindeessinutti Abdirahmaan Irrootiin baga gammaddee hin jenneen. Oduu itti aanuun qondaaltonni olaanoon Ameerikaa irraa dhufan rakkoo nageenyaa Oromiyaa irratti qondaaltota Itoophiyaa waliin mari'atan. Ameerikaan gama biraatiin waraana Itoophiyaa jabeessuu irratti hojjechuufi jedhame. Qondaaltonni olaanoon Ameerikaa Itoophiyaa akka jiran gabaafame. Jilli Itoophiyaatti ambasaadara Ameerikaa Ervin Maasingaatiin durfamuu fi itti aanaa gargaaraa ministeera dhimma alaa Ameerikaa akkasumas immoo itti aanaa gargaaraa ministeera raayyaa ittisa Ameerikaatii fi kanneen biroo of keessatti qabate ministeera raayyaa ittisa biyyaa injiinar Aayishaa Mohammad waliin kaleessa mari'ateera. Marii ture irratti injiinar Aayishaan akkas jedhan. Raayyaan ittisa Itoophiyaa hariiroo waraanaa yeroo dheeraa Ameerikaa waliin qabu cimsuuf iddoo guddaa akka kennu ibsuun
Itoophiyaan tumsa kana guddisuuf fedhii akka qabdus dubbatan. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu marii kaleessa ilaalchisee ibsa baaseen waldhibdee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti mariin Aishaa Muhammad waliin taasifamuu ibseera. Rakkoo naannolee lamaan keessa jiran nagaan akka hiikaman Ameerikaan gaafachuu gabaasni kun ni akeekama. Waggoottan ja'an darbeef rakkoo nageenyaatiin raafamaa tan jirtu Oromiyaan arrallee dhiiguurratti argamti. Waldhibdeen Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamu mootummaan Ameerikaa deddeebi'iin gaafachaa tureera. Haga qaamota wal waraanan Taanzaaniyaa geessee mariitti seenaniittis geessee ture. Dhimmi rakkoo nageenyaa Oromiyaa, Oromoo fi dhaabbilee idil addunyaatiin akka nagaan furamu gaafatamus qaamonni wal waraanan tuffii Oromoof qaban irraa kan ka'e arrallee nagaa buusuu hin dandeenye. Qondaaltonni Joo Baayiden Itoophiyaatti ergan kaleessa rakkoon kun amma booda akka gahu mootummaa Itoophiyaa hubachiisuun rakkinichi hundi karaa nagaatiin furamuu qaba jetti Ameerikaan. Oduudhuma wal qabatee fi miidiyaaleen Itoophiyaa baasaniin Itoophiyaa fi Ameerikaan tumsa damee nageenyaatiin qaban kan cimsan ta'uu walii galanii jiru jedhame. Itoophiyaa fi Ameerikaan shororkeessummaa qolachuuf tumsaan hojjechaa jiraachuu ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Ambasaaddar Misgaanuu Araggaa himan. Ambasaaddar Misgaanuun ministeera dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa kan ta'an Viizaantii D. Ispeeraa waliin akka mari'atan miidiyaaleen Itoophiyaatis gabaasaniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaan foorumii bulchiinsa intarneetii Afrikaa keessummeessuufi jedhame. Sekreetaraatiin foorumii bulchiinsa intarneetii Afrikaa, Koomishinii Dinagdee Afrikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi ministeera innoveeshinii fi teeknooloojii Itoophiyaa waliin ta'uun foorumii bulchiinsa intarneetii Afrikaa AFIGF 13ffaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti akka gaggeeffamu eerameera. Sagantaan kun sadaasa 20 haga 22/2024tti Finfinneetti kan gaggeeffamu yoo ta'u, mata duree egeree dijitaala Afrikaa ijaaruu jedhuun kan gaggeeffamu ta'a jedhame. Foorumiin bulchiinsa intarneetii Afrikaa yookaan AFIGF qormaata yeroo ammaa qaama intarneetiitiin mudataa jiru keessumaa nageenya saayibarii, bulchiinsa daataa, mirga dijitaalaa, itti fufiinsaa fi teeknooloojiiwwan haarawaa kanneen akka sammuu namtolchee dabalatee ni ilaalu jedhamee eegama. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp humna waraanaa fayyadamuun godaantota waraqaa ragaa hin qabne jumlaadhaan biyyaa ari'uu malaa jedhame. Pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp godaantota waraqaa ragaa hin qabne miiliyoonaan lakkaa'aman gara biyyoota dhaloota isaaniitti ni ari'uu jedhamee eegama. Akkuma yeroo duula filannootti deeggartoota isaaniitiif waadaa galan kana dhugoomsuuf akka jiru ibsameera. Guutummaa biyyattii keessatti labsii yeroo muddamaa labsuun waraana Ameerikaa fayyadamuun baqattoota ari'uu akka danda'an kaleessa ibsameeti jira. Pirezidaantiin dhaabbata Judicial Watch Tom Fitton guyyoota 10 dura akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa Tiraamp Truth jedhamu irratti akka barreessanitti bulchiinsi itti aanu labsii hatattamaa biyyaalessaa labsuu fi waraana biyyaa fayyadamuun godaantota baay'inaan biyyaa ari'uu danda'a jedhan. Doonaald Tiraamp kaleessa odeeffannoon Fitton dhugaadha jechuun mirkaneessan. Akkuma pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamaniin Doonaald Tiraamp hojiin isaanii inni jalqabaa godaantota biyyaa ari'uudha. Sababa kanaan baqattoonni hedduun Ameerikaa keessaa ba'uuf jirra jechuun dhiphina guddaa keessa jiru. Godaantonni waraqaa eenyummaa hin qabne tokko tokko immoo Tiraamp jumlaadhaan biyyaa kan ari'u isaan yakkamtoota qofa irratti akka xiyyeeffatu amanu. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp nama waraqaa ragaa hin qabne tokkoyyuu akka hin dhiifne wayita duula filannoo cimsanii dubbachaa turan. Doonaald Tiraamp irra deddeebi'iin Ameerikaa keessa shororkeessitoonni seeraan ala seenaniiru jechuun himataas turan. Kanaafis ammoo bulchiinsa Joo Baayiden bal'inaan qeequun beekamu. Pirezidaantii Ameerikaa ta'ee yoo nama tokko asitti hambise anaatu itti gaafatama jechuun Ameerikaanotatti dubbachaa turan. Amma immoo akkuma White House'tti deebi'anii labsii yeroo muddamaa labsuun waraana biyyattii fayyadamanii lammiilee seeraan alaa ni ari'uu jedhamee eegama. Kana ifiif ammoo kaleessa irra deebi'iin mirkaneessaniiru.